Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul Ab. YouTube Studioon update ta'ee waan haaraa takka nu qabatee dhufee jira. Kan waliin ilaallutaa haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsu yaalee YouTuberiin tokko YT Studio yookaan YouTube Studio fayyadamuun dirqama. YouTube Studio yeroon haaromsa. YouTube Studio wanni inni haaromse kun maal inni ka jedhu waliin haa ilaallu. Video duraan nama video keenya akkamitti akka jarri ilaalaa jiran akkamitti akka ni guddataa jiran arguu hin dandeenyu. Ammallee video haaraa maxxansine irratti dafee hin bahu. Video sanarra analistii jala yeroo seenne no audience jedha. Garuu ka video ka channelii guutuu ilaaluu ni dandeenya. Tokkoffaa channelii guutuu irratti video hundarra akkasuma video bultii lama buleerraa ilaaluu ni dandeenya. YouTube Studio engagement mata duree jedhu jala seenne yeroo nuti engagement jala xiqqoo gadi seenne key moment for audience retention intro top moment spikes deep jedhee nuu fida. Jara kana YouTube maaliif as kaahe? Introon jalqaba video keenyaati. Top momentiin immoo video haga namni daqiiqaa dheeraa inni daawwate. Daqiiqaa isaa daqiiqaa hagana haga kana jedhee nuuf kaa. Daqiiqaa hagana haga kana namni baay'een daawwataa jira videolee kana nuun jedhe. Yeroo nuti irra tuqne akkasitti nuuf bana haga namni daawwate nutti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti kan inni nu kaa'u introodha. Top momentiin nice work. This part of the video keep your viewers watching for long. Video kan kee top momenti kan inni nutti agarsiisu bakka namni baay'een daawwate. Spike jira achi ka'ee spiking bakka namni irratti daawwataa dhaqee gidduu tuqee bahee yookaan immoo irraa dhiisee deebi'ee booda irra deebi'ee daawwate. Akkasuma yoo xiqqoo turanii dhufanii irra deebi'anii yookaan immoo daawwataa dhaqanii bakka jarri sheerii itti godhan. Video sana daawwataa dhaqanii bakka jarri sheerii irratti godhan sun spike. Namni baay'een daqiiqaa haga kana erga daawwate sheerii godhe yookaan immoo irraa dhiisee bahee. Two deeps deep lama jira jedha. Bakki kun bakka namni irra utaalchise. Video tokko irratti waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf video kanarra tuqnee video tokkoon kanarratti mee akka ta'e waliin haa ilaallu. Video tokko irrattis nutti agarsiisa. Kanaafuu video walii wal jalaan ajjeesinaa daawwadhaa isiniin jechuufi. Go to video analyst kana tuqnee yeroo xiqqoo gadi dhayne audience retention jedhee mata duree nuuf kaa'ee achi jalatti key moments for audience nuun jedhee nuuf fida. Irra tuqnee keessa seennee waliin ilaaluu dandeenya. Percentii meeqa intro akka laalee top momentiin daqiiqaa meeqaaf akka jarri ilaalaa jiran diimessee nuuf ka'a. Sarara diimaa nutti agarsiisee jala isaatti nutti agarsiisa hagam akka daawwatamaa jiru. So videoon keessan top momentiin isaa xiqqoo taanaan yoo nice work isiniin hin jenne top momentii jalatti istaayila video itti hojjetaa jirtan jijjiiruu qabdu. Jalqaba video keessanii bareechitanii haala nama hawwatuun akka namni daawwachuu danda'utti hojjechuu qabdu jechuudha. Top momentiin kiyya amma qixxeedhaa oli wayiiti. Diimaan sun dheeratee jira jechuudha. Irra tuqneellee waliin ilaalla. Two spike sarara lama jira. Spiking bakka namni irra deebi'ee boodan daawwadha jedhee daawwataa dhaqee dhiisee bahee itti deebi'ee fi kan inni uumamu akkasuma bakka inni itti share godhe. 3 DP jira. DP'n immoo bakka namni irra utaalchise. Skip godhe jechuudha. Skip godhee irra dabarse. Videoodhaan ilaaluu dandeenya. View more ka jedhu ka jala isaa jiru tuquudhaan video guutuu isa nutti agarsiisa. Achuma jalatti view more kana yeroo tuqne key momentii jira. Haala kanaan nutti agarsiisa. Daqiiqaa meeqaaf akka sirriitti daawwatame, daqiiqaa meeqaaf akka namni dhiisee irraa bahe, akkasuma namni baay'een maal daawwate. Top momentiin kuno sanduuqa jala nu kaa'ee nutti agarsiisa. Top momentii jalas, 2 spike jalas, 3 DP jalas. Top momentii irraa waliin haa ilaallu yookaan intro irraa haa eegallu. Intro jalqaba seensa video keenya namni baay'een daawwateera. Naan jedheen fideen naaf ka'a. Haga sakandii 30 jechuudha namni baay'een. Top momentiin namni baay'een immoo irra caalaan ammas kan inni daawwate sarara kana haga daqiiqaa 5 wayi videochi daqiiqaa 8 haga daqiiqaa 5 immoo namni baay'een daawwateera ammas naan jedha. Kana inni waannaan sarara diimaadhaanis nutti agarsiisa. Asirratti wanni isin hubachuu qabdan video tokko maxxansitanii videoon sun xiqqaannaan jechuudha. Keessattuu top momentiin xiqqaannaan istaayila video itti hojjettan sirreessitanii akka videoon keessan guddataa deemu gochuu qabdu. Video tokko maxxansitanii yoo bareedaa ta'e haala sanaan itti fufuu qabdu jechuudha. Wanni akkasii kun YouTube Studio keessatti haaraan dhufuun akkasiin waan ta'e sirreessaa deemtaniif isin gargaara. Kanaafuu audience retention kun uumamuun isaa baay'ee bareedaadha. Irraa ilaalaa, daawwadhaa, sirreeffadhaa. Keessattuu YouTuberoonni haaraan of ilaalaa deemuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma warri moonii taatanis waan irraa sirreessuu qabdantu jira jechuudha. Maallaqni kaffaltiin ol isinii ka'uudhaaf waan adda addaatiif impressioniin viewun guddachuudhaaf waan akkasii of ilaalaa deemu. YouTubein kiyya akkamitti jira?
isa jedhu akkasin ilaalaa deemtaniif YouTubein waan akkasii waan haaraa nuuf fidee dhufaa jira jechuudha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.